Dassee maqaa keenyaan birrii Saudi Arabiyaatti saamaa jiru sana ijoollee isaatti barsiifachaa jira. Anaaf rabbi jira. Ajjeesumni tokko kunaanissamina ajjeesanii yooni laa ilaaha illallah irraa waan taddana baasuun jiru. Waan tokko waan taddana baasuun jiru. Garuu waan tana daraasin hin jedhu. Hagamu yoon isin uummanni kiristaanaa reeffi kiyya maatii kottu naa galchaa. Ani immoo dhugaa dubbachuun dhiisu hin sobummoo hin fakkeessummoo. Kanuma. Ustaazota sobdoota jala jechuudha kan akka fara'aan kana jala hin fiigu, hin dhaqu, hin taa'u, kanumti barbaade gad dhufa, hin kabaju, salphoo akkasiin hin salphisa. Anumti barbaade gad naa dhufu uummanni kiristaanaa fuudhan haa waammadhaa. Sababiin isaa yooni fakkeessitu kan rasuula keenya rasuula kabajamaa sallallahu alaihi wasallam kan arrabsee galu nama tanadha. Kan arrabsiisu yeroo meeqaan meeqatti deddeebi'ee kan arrabsiisu ammoo miti. Ammoo amantii koo warra kaleessa keessa dhalatanii guddatanii olitti amantii koo akka warqeetti ilaalla harka keessatti. Rasuula koo rasuula gatii diinii kanaaf jecha gatii guddaa baasan akka ittan ilaalaa naa ta'eera fudhadheera waan ta'eef amantii namaas hin tuqu. Jiroo kamitti ba'a? Dhaggeeffadha. Fara'aan jechuun bar nama. Inni sababii fira qabaatee fi isa ol galgalchitanii illee gootanii anaan immoo gad nagalagdee yoo na arrabsitan fara'aan jechuun bar nama. Kan jaalalatu hin taane jibba lallabaa oolu bar nama. Ani immoo islaamummaa keessaan hin baastu. Tasumaayyuu nam tokkoyyuu jechuudha keessa na baasuun dandeessu. Otoo hin barbaadde naan jette, otoo kan barbaadde naan jette. Barreeffamoota hedduu jira. Amantii keenya nuu dhiisi kan jedhan kan isaaniiti waan ta'eef eda kan isaaniiti. Ustaaz Faraanii sababa arrabsiteef amantichas dhiisii deemee jedhee naa dhageesse kun asirratti. Ustaaz Faraaniitti dubbachuurra amantii nuu dhiisii deemee kan nama dhuunfaate jechuudha miti moo akka ani immoo islaamummaa kan nama dhuunfaatti hin beeku kan rabbi tokkichi namaa kennutti hin beeka warri kan dhuunfaa keessanii ta'e abbaa barbaadan irraa ari'achuu dandeessan. Amoodhaan garuu tasuma irraa na ariitan. Isinii galeera. Tasuma irraa na ari'achuu dandeessan. Toftaata keessan immoo mataa irratti gadi keewwadhaa. Fincaaniyyuu sinirratti haa fincaa'u yoo barbaadda. Barbaadeen sirriitti haa fincaa'u geessaa gata. Ani of ta'ee jiraadha. Isinii galeera. Ani of ta'ee jiraadha. Dam tokko immoo irraa na kaasuu hin dandeessu. Isinii galeera. Eenyuyyuu taanaan islaamummaan irraa fudhachuu hin dandeessu. Kan karaa immoo garee ustaazaa garee markazaa ijaaree abbaa manaa haadha manaasaa Saudiitti Dubaayitti argate kan haadha abbaa manaa irraa hiiksisee ofii fuudhaa jiru. Intala dhiyoo kana Dubaayii kanaa galte markaza keessatti barsiisaa ture ofii fuudhee jira eessatti intina koyyee faccette jechuudha. Abbaan manaa ishee namatti himatu dadhabee boo'ii dadhabee dhiise namni sagalee ta'eef hin jiru nama sanaaf. Markaza ijaarree garee markaza barsiifnadhanii dhiimuu keessatti wallaahi jechuudha. Fuudhee kun as koyyee faccetti intala hin beeku. Xiqqoo mashee misin qabu gaafa suura kiyya gargalabattanii narratti haasoftan. Ishi eenyu kiyyatti baqadhu.
Kalee soggaa miidiyaa keenan guddifatte hoo kalee seeroo miidiyaa keenan guddifachaa turte kalee soggaa miidiyaa keenan guddifachaa turte goota koo leenca kotte na faarfatte har'oo eenyutti hin baqadha rakkoon qabu no matter ani rabbii tokkichan qaba sadachiif samii kana uume isa ifa dachiif samii kana ta'e rabbii tokkichan qaba Senegalera Kawai ummata nama dhibaban gaafa ammoo garas dhufu harka cabacabdanii injaa giraanjaa kaastan amma maaf ofirratti jibbitan maaf ofirratti nyaattan maal balleesse amoon obboleessa kiyya islaama eeyyanii nan jaallataa nan kabaja jibbinu nuti akka keessanii miti kanaafu please ijoollee keenya nu jalaa miidhina dhugaan isiniin jedha no haadha manaa nama immoo keessatti fuudhaa jirtan jedhan ganaa cidhiira ziyaati astaghfirullah laazim maati kun immoo keessatti hin barsiisne jettanii haadha manaa namaa fuutan firii ijoollee keenya firii garee darasooti. deebi'een jira okay kanaafi mataa keessan gubbaara keewwattanii yoo barbaadan salaata isaaf gochuu dandeessan jechuudha salaatuu fi dandeessan faraaniif salaatuu dandeessan nama akka kiyya nyaatee dhugdi inuma haagdi sigaleera kanaafi inuma nyaattee dhugdi akkuma kiyya salaata gochuu fi dandeessan yoo barbaadan sigalee kanaaf zariidhaan na qoddanii anaan akka barbaadan mataa kiyya gargalabattanii utuu kan barbaade dhufe an kaleessa kabajan qaba bakka bileettis arra garuu laa ilaaha illallah irraa namni adda na baasu yoo barbaadde salaatuu fi dandeessa ammoo obboleessa koo haadho dhiisi isaan balleessaniif ati gadi hin garagalchin dhugaas siin jedha dhiisi dhugaa kee waaqayyo si haa baasu dhiisi dhugaa gadi hin garagalchin kaasi isaan hin qixxaayinati dhugaas siin jedha yoo barbaadde ol deebisi ustaazaa dhiinni mataa keessa yaa'aa maalu gara kee kan warraa dubbadhu kanaafi irratti hin du'a Senegaleedha dhugaa dubbadhee nan du'a islaamummaarra waan adda na baasu waan tokko waan adda na baasu waan tokko iyyuu na baasuu hin dandeessu tasuma utuu kan barbaadde gadi gidde utuu waan barbaadde goota irraa adda na baasu hin dandeessu jamiilaan irra keetti ganna galgitee akka barbaaddetti na arrabsaa oolte